raadiyoo sagalee dargaggoota Oromooti. Raadiyoon sagalee dargaggoota Oromoo karaa marsaliitii gumii paarlaamaa Oromoo torbanitti al tokko afaan Oromootiin kan isiniif tamsa'udha. Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo nagaan keenya kan kabajaa bakka jirtan hundaatti isin haa qaqqabu jechaa qophii keenya guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee tokko jennee eegallee jirra. Qophii keenya guyyaa har'aa keessattis sagantaa haaraa waltajjii marii jedhuuf sirboota adda addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaattis akka nu waliin turtan isin affeerreerra turtii gaarii. Lati bali gula risa bali jararanga kadai lupu mararang daruga mararang kadai lupu mararang daruga mararang dubi karako keda makami nangara sila karana yada kami kita nada sila karana tanadanga farada banadane tabau dadam lengere dulam dadane magale nugalate redulam dadane magale nugalate durbaul bam dadane tabau dadamne kotane gumbingule darbana maegale kotane gumbingule darbana maegale jire como coimbane yo yo mala ta yo mal con el mulata mercada la nete ne bakaya ne lengenye mercada la nete ne bakaya ne lengenye kada nu tukuni ne kana maganya ngenye gade tu korante nyegara magenya ngenye made mari tabisana makabang ade mari tabisana makaba tu bingara ko kesa makami tu bivama sore saba garugu na tu de joru garenge il marama je tu na tu tae mugare dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo akkuma dursee isinii ibse qophii haaraa waltajjii marii jedhu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Waltajjiin marii ilaalcha uummata Oromoo karaa siyaasaaf amantii akkasumas miidhaaf duula uummata Oromoo irratti karaa adda addaa duulamu giddu galeessa gochuudhaan marii bal'oo isiniif dhiyaatudha.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo. Sagantaa keenya waltajjii marii guyyaa har'aa kan qabatee isiniif dhiyaate ana Waaqoo Booruu fi Bulii Bakkooti. Miidhaa mootummaan abbaa hirree Itoophiyaa maqaa investimentiin daachuun qabeenya Oromiyaa mancaasaa jiru kan jedhus mata duree keenya guyyaa har'aati. Haa ta'u egaa Bulii, akkuma beekamu gocha hamaa mootummaan abbaa hirree Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru keessaa inni tokko maqaa investimentiin daachuun qabeenya Oromiyaa mancaasuudha. Jalqaba waa'ee abaaboo haa ilaallu. Biyyi Itoophiyaa abaaboo oomishuun biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtudha. Biyya kana keessas ooyiruun abaaboo 85 ol kan ta'an yeroo argamu, ji'a tokko keessattis hundee abaaboo miliyoona 80 ta'utu gara biyyoota alaatti gurgurtaaf dhiyaata. Baay'inni ooyiruu kanaas magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irraa kallattii adda addaan fageenya kiiloomeetira 100 irratti kan argamanidha. Kana jechuun egaa baay'inni warshaalee kanaa Oromiyaa keessatti akka argamu jechuudha kan inni mirkaneessu. Hayyee egaa Waaqoo, ati asirratti seenaa warshaa abaaboo Itoophiyaa waliin kan wal qabatu waan bal'oo kaastee jirta. Itti dabalataan Oromiyaan giddugala oomisha abaaboo kanaa taatee akka jirtudha. Haa ta'u malee miidhaan oomishni abaaboo biyya tokko irratti qabu salphaa miti. Qulqullina bishaaniif dandeettii lafti tokko waan biroo biqilchuu hir'isuun fayyaa namaaf beelladaa akkasumas dinagdee hawaasa tokkoo sadarkaa olaanaan akka miidhu qorannoon adda addaa yeroo adda addaatti ibsaa jiru. Egaa akkuma jette biyyi abaaboo oomishtu tokko miidhaa hagana hin jedhamne hawaasa biyya sana keessa jiraatu irraan geessi. Akkuma beekamu oomishtoonni abaaboodhaa farra ilbiisotaa kan ta'e keemikaala pesticides jedhamu hedduminaan gargaaramu. Keemikaalli kun ammoo bishaan, biyyoo fi jijjiirama qilleensaa irratti dhiibbaa guddaa kan qabu ta'uun isaa beekamaadha. Itti dabalataanis keemikaalota gosa nitrate jedhaman hedduminaan akka gargaaraman qorattoonni hedduun ni ibsu. Keemikaalli kunis bokkaaf bishaaniin dhiqamuun gara lagaatti yeroo dabalaman bishaan sana keessatti baakteeriyaa hamoo waan horuuf fayyaa dhala namaa irratti dhiibbaa guddaa akka qabu beekamaadha. Daa'imman ammoo salphaatti ajjeesuu akka danda'u qorannoon bara 2012 barreeffame tokko bal'inaan ibsaa jechuudha. Tole egaa ati amma dubbatte kana irratti miidiyaaleen adda addaa kan akka Aljaziiraa bal'inaan dubbachaa turaniiru. Keessatti iyyuu miidhaa oomishni abaaboo jiraattota naannoo sanaa irra gahe illee yeroo hedduu dhiyeessaniiru jechuudha. Miidhaa akkamii uummata Oromoo irratti ta'a? Hayyee egaa Bulii, yaadatti kaaste kana irratti dabalataan miidhaan keemikaalli biyyeetti naqamu kun qaqqabsiisu keessaa inni hamaan lafti abaaboon kun al tokko irra oomishame yoo keemikaalli biyyee summaa'e kana deebisee haaromsu itti namme waggaa 40 hanga 50 booda midhaan biyyee kanarra oomishuun akka danda'amuu fi yoo biyyeen kun daawaa akkasii hin arganne ammoo carraan biyyeen sun deebi'ee midhaan oomishuu baay'ee xiqqoodha kan jedhu qorattoonni adda addaa yeroo adda addaatti ibsuun isaanii hin dagatamu. Itti dabalataanis bara 1999 akka lakkoofsa Awurooppaatti Itoophiyaa keessatti investoroonni dhuunfaan abaaboo oomishan 2 qofa kan turan yeroo ta'u, garuu bara 2010 keessa investoroota dhuunfaa 85 ol kan ta'an akka bal'inaan hojii irratti argaman gabaasaalee adda addaa ibsaniiru jechuudha. Kanaafis mootummaan abbaa hirree kun lafa Oromiyaa xiyyeeffannoo godhachuunii fi bakka filatamaa oomisha midhaaniif mijaa'aa ta'e abaaboo irra oomishuun Oromiyaan gara fuulduraatti biyya abdii guddinaaf jireenyaa hin qabne akka taatuuf kufee ka'ee hojjechaa jira jechuudha. Hayyee egaa Waaqoo, dhugaadhumatti ati wanta tikaastee baay'ee wanta nama gaddisiisuudha bal'inaan yoo dubbannee jechuudha. Garuu mootummaan sharafa alaa argachuuf jecha abdii hawaasa Oromoo kan ta'ee fi qabeenya murteessaa biyya takkaa kan ta'e biyyee faaluu fi
beela hamaa waggoota muraasa booda Oromiyaa irratti qaqqabsiisuuf kan hojjetamaa jiru yoo jenne wanta nama sobsiisu hin jiru siin jedha Waaqo. Asii irratti dabalataanis akka ragaatti wanta nu dubbachuu dandeenyu dubartiin maqaan ishii Maagii Maayarb jedhamtu qorannoon ishiin bara 2009 goote irratti Itoophiyaa keessatti bakki oomisha abaaboo bal'inaan Oromiyaa keessatti akka ta'e dubbattee jirti. Keessatti hooyiruun baatu yookiin bakki oomisha abaaboo baatu Itoophiyaa keessa sadarkaa tokkoffaarra akka jirudha kan isheen lafa keesse Maagiin. Haa ta'u malee industirii kana keessatti keemikaalota garaagaraa 120 kan ta'an akka gargaaramanidha kan isheen dubbatte. Keessattuu keemikaalonni 15 kan ta'an dhaabbileen fayyaa addunyaa keemikaalota dhala namaaf hin barbaachifne dhala namaa irratti miidhaa guddaa geessisu jedhame keemikaala kana kaarsaayinoojinii jedhee kan lafa kaa'edha jechuudha. Keemikaalli kunis baay'ee hamaa akka ta'e Maagiin ibsitee jirti jechuudha Waaqo. Keemikaalli kunis dhiibbaa gurguddaa kan qaqqabsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf seelota sammuu dhala namaa laamsheessanii fi dubartii ulfaa kan ulfa irraati gatu loon illee akka isaan hin dhalle yookiin akka isaan dafanii du'aniif baay'ee wanta hamaa ta'e keemikaala hamaa ta'e jechuudha kan dhugaadhumatti qabxii ijoo guddaadha kanatti dubbatte buli. Yaadatti kaaste kanarrattis dabalataan hoogganootni fi hojii raawwachiiftonni industirii abaaboo kanaa lammiin Oromoo kan ta'an tokko tokko rakkoo keemikaalli abaaboo kanaa qaqqabsiisu ilaaluun iyyannoof yaada dhiyeessaniin hojii irraa kan ari'aman hedduudha. Kan biroon ammoo uummata Oromoo naannoo Finfinnee jiraatan keessaa baay'inaan kan 200 ta'an beenyaa gahaa osoo hin argatin kan qe'ee fi lafa qonnaa isaanii irraa ari'aman ta'uun isaa beekamaadha. Gocha akkasiin miidhamuun irraan kan ka'es ijoolleen dhiiraa gara magaalaatti galanii hojii humnaa hojjetanii jiraachuu dirqamu. Shamarran ammoo osoo fedha barnootaa qabanii eerumuu fi kan carraa akkasii dhabanis rakkoo adda addaaf saaxilamu jechuudha. Akkasumas maatiin hiyyummaan dirqamanii ilmaan harcaasan kun nyaatanii buluuf jecha mooraa oomisha abaaboo kanaa keessatti hojjetaa guyyaa ta'uuf dirqamanii jiraachuu eegalu jechuudha. Gochootii kana irratti hundaa'uudhaanis bara 2006 akka lakkoofsa Awurooppaatti miseensa paarlaamaa fi bakka bu'aa uummataa kan paartii Waafidoo kan turan Dr. Geetaachoo Jigii paarlaamaa Itoophiyaa keessatti gaaffii fi yaada wal fakkaataa dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Gaaffii isaanii kanaafis karaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa durii Obbo Mallas Zeenaawii mootummaan Itoophiyaa oomishoota sharafa alaa argamsiisan kamiyyuu oomishuuf booddeetti hin deebi'u kan jedhu deebii argachuun isaanis hin dagatamu. Kana irraa ka'uudhaanis mootummaan abbaa hirree kun gochootii kana uummata Oromoo irratti ta'e jedhee gara jabummaan raawwachaa jira kan jedhu tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Hayyee egaa Waaqoo mootummaan abbaa hirree Itoophiyaa maqaa investimentii dhaachuun uummata Oromoo irratti ga'aa jiru keessaa miidhaan keemikaala abaaboo qaqqabsiisu irratti bal'inaan dubbannee jirra. Mee yaaduma kanaan kan wal qabate keemikaalli warshaalee biroo keessaallee bifa xuraawaan gara haalaatti ba'an illee miidhaa guddaa uummata keenya irraan gahaa jira jechuudha. Mee yaaduma kanaan yaada kanaaf fakkeenya guddaallee kan ta'u yoo ilaalle summaa'u laga haqaaqiidhaa fi moojoodha. Akkuma beekamu lagni haqaaqii maddi isaa magaala Finfinnee keessaa bakka Inxooxxoo Guulallee jedhamu irraa yeroo ka'u kan ta'u lagni kun karaa lama walitti dhangala'anii haqaaqii keessa kutanii gara laga Hawaashitti dabalamu jechuudha. Lagni Moojoo aanaa Leemmee jedhamu irraa ka'uun magaala Moojoo keessa qaxxaamuree laga Hawaashitti kan dabalamudha.
lagoonni kun lamaan xuraawaa warshaalee adda addaa keessaa ba'anii wantoota biroo keessaallee ba'anii dhangala'an waliin walitti dabalamu akka malee summaa'uun miidhaa gurguddoo keessumaayyuu uummata Oromoo irratti qaqqabsiisaa jiran keessaa warra tokkodha siin jedha Waaqo. dhugaadhumatti bulii qabxii gaarii tokkodha kanatti kaaste. Akkuma jette summaa'uun lageen kanaan miidhaa guddaatu uummata keenya irratti qaqqabsiifamaa jira. Akkuma beekamu industiriyoota Itoophiyaa keessatti adeemsifaman keessaa harki caalaan Finfinnee keessatti argamu. Lagni kun lameenis tokko xuraawaa industiriyoota irraa dhangala'aniin, lama xuraawaa buufata fayyaa keessaa ba'aniin, sadii xuraawaa warshaalee adda addaa keessaa ba'aniin, afur xuraawaa kuusaa boba'aa fi mana haaromsa konkolaataa yookaan garaajii keessaa dhangala'aniin summaa'uun keessattuu uummata Oromoo irratti karaa adda addaa miidhaa guddaa akka irraan gahaa jiran obbo Mardaasaan Addisuu qorannoo isaanii bara 2010 godhan irratti bal'inaan ibsanii jiru. Itti dabalataanis waa'ee faalamuu lageen kanaa irratti hundaa'uun miidhaa uummata keenya irratti ta'aa jiruuf Interpoolii irratti mootummaa Itoophiyaa himachuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Hayyee egaa asii irratti lagni kun summaa'uun miidhaa inni qaqqabsiisu dhugaadhumatti wanta salphaa miti. Inni biroon ammoo namoonni naannoo laga kanaa jiraatan hanqina bishaan dhugaatii dhabuu fi miidhamuu fi dandeettii lafni isaaniillee waan biroo biqilchuu dadhabuu isaa kan dubbatanidha. Kana qofaas miti fayyaa dhala namaa fi beelladaa irratti miidhaa guddaa geessisaa jira. Fayyaa namaa irratti miidhaa geessisuu irraa kan ka'e barnootaa fi galii namoota naannoo kana jiraatan irratti miidhaa guddaa akka geessisu qorannoon adda addaa ibsaa jiru jechuudha. Qabxiilee armaan olii irraa ka'uunis gara fuulduraatti miidhaa kana caalu kan qaqqabsiisu ta'uun isaa kan nama shakkisiisu miti jechuudha Waaqoo. Eeyyega dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo. Qophii keenya waltajjii marii guyyaa har'aa keessatti miidhaa mootummaan abbaa hirree Itoophiyaa ta'e jedhee uummata Oromoo irratti gara jabeenyaan qaqqabsiisaa jiru oomisha abaaboo fi faalamuu laga Aqaaqeef Moojoo irratti hundaa'uun mariin ani Waaqoo Booruu fi Bulii Bakkoo waliin goone kana fakkaata. Uummanni Oromoo keessattuu dargaggoon Oromoo miidhaa hagana jedhamee lakkaa'amee hin dhumne kana ofirraa qolachuuf gurmaa'uun wal faana dhaabbachuun wal barsiisuunii fi ofirratti hirkachuun qabsaa'uun dirqama keenya kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee dargaggoota Oromooti. Galatoomaa. hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaatiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree dachee kiirra margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaatiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree dachee kiirra margee
nani hima qabda seena acima nani hima qabda seena acima kan sitti baqatees kan sirraa dhalatees ija tokko laalta ormaa firan jettu kan beela iflata daaf gara laafta hunda toleetti koo hunda hammatu koo abaatee wakkatu akkataa keengatu hunda toleetti koo hunda hammatu koo abaatee wakkatu akkataa keengatu Sini ambanko oton abu dabu maafta echaranko kutada mamanti malif wali kokodu ilman ada toko malif wali nodu malo yalmanko kutusu malo yalmanko gangafa malo ormayu budise dabarse fi bonse ma dabare daba egaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo qophiin keenya guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata qeeqa yookiin yaada deeggarsa yoo qabaattan nuuf katabaa jenna imeeliin keenya voice.ong@gmail.com jechuun yoo katabdan yaada keessan nu biraan ga'uu ni dandeessu qophii keenya yeroo biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Sumani